السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تاجر جرتو بغنا غنا جراتن هوبلينتو جالتا موفي كبجمو بغنا جراتن اسنين جدا كسوما شما حركفون وروني أمانتا برا اسنين جدا أكسوما دادلها شمال دبچو افته ججو هيسين نورو أوبلين كنكو ونن دبچو افته واي سيناتي في واي بيزا جيرو دكا تسايدو رمراتي جولي Dhugaa rabbii maraattan kafanaa gattan ofiillee maraattan namallee maraachitan. Ani barrummaan kuni bara maaliitiin jedhee bar. Anuma barrummaan kun bara maaliiti? Ijoollee yoo ka nyaattan jechuu yoo ka nyaattan saalfii si wallaalchise qaanfii si wallaalchise nyaata dhiisaa ofirra guyyaa takkaa lama maal jennare? Guyyaa takkaa lama sadi torbaan takka mee nyaata ofirraa dhiisaa. Uf jajjaalattanii surra dachaatanii yaa amantaan keessanii amantaan kamiyyuu surra hin eeyyamu akka qalbii abbaati. Kun asiin nu laalaa kun asiin nu argaa kun asiin nu argaattan qaama keessa raasaa keessanii jechuudha. Ammallee zoortanii maal gochuu deemtan mucaa ammoo amma Saayidoo taanuu alhamdulillahi rabbii galata. Rabbiin galanne haa ga'u. Jalaa kutte baga kutte sun ammoo suni maraattu baga kutte fayyaan qabdu ofiitiif maraattu. Isin amma of maraachuu deemtan moo isa maraachuu deemtan moo maalidha? Waa yaanne hundi keessanuu waa hin yaaddan walaa seenaa walaa beezaa waa takka hin yaaddanis hin yaaddan. Ganaa wal cafaqaa wal isin akka feetan wal godhaa. Akka feetan wal godhaa. Saayidoo marraa goraa. Saayidoo hawwanna siidhaamu. Viidiyoo kee kana hin laalta yoo ta'e irraa fagaadhu. Ufumaa walaatumtu wal waama asuma asii wasubaa wal waama. Walaatumtu irraa fagaadhu. Kanaafuu mee si jaaladhe osoo dhiirtuu si jaaladhe siin jettee wayyaadha. Gizee amma silaa dhiirti jaalala namaa ibsu sodaattee jirti. Shamarratu jaalala namaa ibsu jira. Abaaboo qabattanii keekaa fuulan nama dibdanii addunyaan jireenyi qaala'ee jedhan malee hiyyeessatti qaala'ee yaa miskiin. Ka tattaafatee galuutti qaala'e malee isinitti hin qaalofne. Maali yoo jettan kaan fiddanii fuula namaatiif dibdanii akka waan kee zayitaa wayii taatee zayita rifeensa dibatanii yookiin kireema fuula qalagatanii wayii taatee kaan fiddanii fuula namaatiif dibdanii kaan bittanii namaan dhiifama gaafattan. Amantaa kamiyyuu raayii ta'e osoo ka fiddanii fuula nama dibdan san rakkataa wayii ka karaarra taa'u namni hedduudha. Osoo rakkataa sanii kennanii du'aayii lee fudhattanii irra bareedaadha. Rabbi isin haa qajeelchu. Isin kaan bittanii kaan fuula namaatiif dibdanii kaan nyaattan. Saayidoo beekumsa sii haa taatu malee ammaa achi waa'ee fuudhaa fi hin dhiisaa miidiyaa irratti nurraa dhaabi. Hin fuutaa maa fuuta siin hin jennu. Hin fuutaa zimmedhii fuudhi jiraadhu akka nama kaawwanii dhossaadhaan ani fuudhee fi ani dhiisee nurraa dhaabi halaas. Namni hundinuu miidiyaa kanarratti barumsa isinii haa ta'u. Jaartiin jaarsa kiyyallee haa fuudhu jettu miidiyaa gubbaa baatee narratti dabalee haa fuudhu yoo waan jedhu taate Fatiyaa jaartii Bahaar Soofiyaan fakkeenya isinii haa taatu. Isiin osoo gaabsan Allah hama rabbiin nama jeenataa isii haa godhu. Hayaat
osoo gaafsan ol baatee abbaan manaa kiyya bahar haa fuudhu afoo deemeetiin itti fuudhaa jechuu baatte haga gizee ammaa kana haga waggaa lamaa kana waan kanarra hin turtu silaa osoo biduun miidiyaa kaameraa duubatti abbaa manaa kiyya haa fuudhu na qaba shariyaan afur eeyyamee fi osoo jette hagammaa waan kana mudatte hin teettu Fatiyaan. Yaa warroota dhiiraa dubartoota abbaan manaa keessan haa fuudhu yoo jettan miidiyaa gubbatti ilaaltanii namni narraa fakkeenya haa fudhatu jettanii gizee ammaa kana miidiyaa gubbatti baatanii waan kana dubbattan taanaan beekaa ofii keessanii dubbii ofii godhuu deemtan. Abbaa manaa keessan akka magaalaa keessaa dubartoonni waa bitachaa biyaatu argite akkasii si jalaa faana yaati. Isinii meetiin jira mee dubbitan namni hubattan. Namni Fatiyaan akkana taatee waan hagammaa waan kanarra jirtu jirtan isiin fayyaalummaa ofiitiif jaalala abbaa manaa ofiitii qabdu haa fuudhu shariyaan afur heeyyame haa fuudhu uf danda'e jennaan haa fuudhu homaa rakkoo hin qabu anallee ni gaya isaanillee ni gaya osoo jettee gaafsan dubbachuu baatte haga yeroo ammaa gizee gatteettee buna ofii bareedaa dhugdu gizee mana ho'aa keessa galtu dhabdee gammachuu duraan qabdu san nagaa duraan qabdu san dhabdee haga yeroo ammaa kana haga yeroo amma keessa jirtu waan kanaaf maaliif keessattuu dubartiin haasida keessattuu dubartiin anis dubartiidha aniin tun ufittuu haasida maaliif kabajaa fi jaalala san hin feenu yoo waliif kabajaa hin goonanne waliif kabajaa hin goonu akka abbaan manaa sun nu waliin kabajamee nu wajjin jiraatu hin feenu maaliif haasida summii walitti ta'aatii yaana akkas atillee Saayidoo yoo fakkeenya fudhatte Fatiyaa hin beektu hin jennu hin beektu obboleetti dantee qaaleedhaan jaalatta haadha manaa Bahar Sofiyaa akkasantu si mudatu taa'a ani ilmaan jaaladhaafi ani jaartii hin dabaladhaafi maaliif nurraa dhaabi miidiyaa irratti amma achi feetu inshaallah afurii shanillee fuudhiti biduun kaameraan alatti viidiyoo waraabuu fi maalii godhuudhaan alatti fuudhiti maatii irraa horii jiraadhu nageenya kee hin feeta'oota nageenya kiyya hin fedhu ol baaseetiin gabaasa godha boru sargii kiyya boru hin fuudha jaartiin natti heerumtu jaartiin na jaalatu yoo jette ufiiyyuu nageenya hin feetu ufii keetiiyyuu nageenya hin feetu kanaafuu nageenya hin barbaada taanaan hadhaa achi kana boodallee hin fuudha jaartii hin dhiisaa jaartii nurra dhaabe. Oromoon keessa si jaalata waan isaan si jaalatan ofirraa taa'ii dalagi waan dura dalagdu taa'ii dalagi miidiyaa kan gara taa'ii dalagadhu hin fuudhaa fi hin dhiisaa nurra dhaabe hin fuudha taanaan kaameraan alatti si jaalanna si kabanya ani kanaan si qaba ani waan kana sin jechuuf fedha yoonattillee mufatte dhiifama narraa ta'i ammoo shamarran lamaan amma akkana wal qabde tana jala mataa jalaa dabe baqqati galtu akkasin agarra maaliif summoota tafiitiifuu maraattuudha mataa hin qaban tafiitiifuu bakka dhabaniisillee bakka si dhogguu yaa'an bakka dhaban amma tunniin ofirraa jala yaa'anii gubbaa yaa'anii uf dadhabaniitiin jiran si ammallee yaa abbaa yaa'ii si godhuu deeman ofirraa taa'e akkanaan sin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.